يا بوليتي يا رجا يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرول تصبروا مريب تديم تكيسا نمرا قدانا تايتم فتنسا جيروم بيا لفا بكينيا كلنسا قدوي مما مسكين هيسا ربين كان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوني جميلة كل كتب جلت ترجمتن وروني سلام فاندي بزنس عشا مار كفوني أكمل نجا كيسني سنين جرا وندما كيسنو نجا في رمني ربي سنبرا عزراتو هاركني ترجمة من الجميلة كل كتبتي جميلة برت مار قمت يونان جتن جميلة إذا أكو سبيتن جميلة جرو درب كيس جمدتي تني جرتي جميلة تروك يا خمودي خمس إنجل أبغى جمدتي بقربين سجمتي سه أما اللي نمت في فيدا لقربين ساعات سو ساعتي كوما فري قلت سبسكرايبي كوما قلت موني تاون يروك إنك أنا كيسة وان جوال أجودا بقى جمدتي مالي جمدتون كان كيتي سيفا فوسين جدا تيميتي روج جدو سبكيتي وان غاري أكليسي تبدي قلت سرقبا وبليان كنا وروني جميلة بردا بتني جميلة qarqaartanii sadarkaa kanaan geettan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Wal qarqaaruun barbaachisaadha. Isinuu hedduu takka wal qarqaartanii hedduu takka wal bira dhaabbattanii haaluma kanaan itti fufaatii ammallee akkanumatti wal qarqaaraa wal bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa ka Jamiilaa Moonii ta'uu qofaa miti asichis wanni hedduun isii eeggachuun mala isinis yeroo isin viidiyoo gadhiiftu viidiyoo isii hanga dhumaatti daawwattanii fi sabskraayibii, laayikii, koomentii yaada karaa gaarii irratti isii qaqqajeelchuu isiif kaa'uun isinirraa jiraatu osmaan isiniif dhaama isiniin jedha. Nama tokko yoonni viidiyoo gadhiise jabaadhu yookiin immoo baga nagaan dhufte kana qofa jennee bira dabarraa. Amma immoo gara dalagaa biraatitti isin dabarsaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan abdii isinirraa qaba. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jamiilaa jalatti argamtan hundi keessanuu maal qabattee dhufte Aayishaan Oroo yoo jettan biizaa isiniif qabadheetiin dhufee jira. Egaa ka biizaa xixiqqaa akkamitti akka dalagan qabadhee dhufee haga dhuma viidiyoo kana akka daawwattanii fi koomentii gaggaarii yaada bareedaa koomentii jalatti akka keettaniif abdii isinirraa qaba. Asumaan warreen hin beekne Aayishaa Oroodha. Warreen na beektan duraafuu na beektanii isiniin jedha. Gara viidiyootti dabarraa turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Akkuma argitan asitti kaameraa qopheeffadhee jira. Sukkaaraa, soogiddaa, zayitii, bishaan qopheeffadheetiin jira jechuudha. Tokkoffaa kaameraatti naqaa. Kaameraan kun maankaa tokko jechuudha. Maankaa nyaataa, maankaa isa guddaa jechuudha. Maankaa shaayii osoo hin taane maankaa nyaataa tokko. Bishaan kun xiqqoosii kalasassi jedhee jechuudha. Ho'aadha. Ho'aa kaameraa kana balleessu osoo hin taane jira miti bishaan xiqqoosiidhaaf yaada jechuudha. Bishaan kun isa sanii jechuudha. Sukkaarri illee maankaa guddaa tokko jechuudha. Sukkaaratti dabala jechuudha. Sukkaaraa fi bishaan bakka tokkotti kaameraa wajjin waliin dhooftanii jechuudha. Sirriitti waliin dhooftanii kunoo bifa kanaan jechuudha. Haga inni hoomachiisinii baasuuf walumaan dhooftanii jechuudha. Daakuutti dabalaa jira. Isin ammoo achi ol fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Hangam akka fayyadamtan waan hin beeknee fi an ammoo burcuqqoo 3 fayyadamee isin achi ol fayyadamuu dandeettanii. Yoo achi ol fayyadamtan kaameraa akkasuma sukkaaraa, zayitii, soogidda wanna hundayyuu itti dabaluu qabdanii jechuudha. Haga isin barbaachisu isintu beekaa garuu amma kanumaan barbaanna waan ta'eef kanumaan dalagee jechuudha. Bifa kanaan bukeessitanii eega bukeessinee walitti deebinaa anuma faana tura. Kunoo kana fakkaataa baay'ee bareedaa lasassi jedha jechuudha. Yeroo nyaatamullee hedduu mi'aayaa bifa kanaan kunoo bukeesseetiin jira. Itti qadaadee lafa kaayee sa'a tokko booda itti deebi'ee hojjedha. Nin argitan boodatti. Kunoo amma asitti jidduu keessatti waan isaan dalagu jechuudha. Jimnatul mozzarellaa, soosii isaa mootu shunkurtii fi tamaatimii akkasuma salsaa irraa dalagee jechuudha. Zayituunaa, filfil roomii jechuun qaaraa qorraa, shunkurtii jechuudha. Kanneen dalagee jechuudha. Meeshaa kanneen soosaa akkamitti soosaa gubbaa dalagan kan ammoo wanti an dalageen shunkurtii akkasuma tamaatimii salsaa jechuudha. Maajoon tamaatim
qimaqimamii itti dabalee dalagee jechuudha. Akka tasaa kaameraa yeroo sanii natti hin tolle waraabuuni naaf folchaasanii jira bakka kanatti. Kunoo kana fakkaataa lixiin bifa kanaan bukaa'eetiin jira. Erga meeshaachi argitanii kun lixii duratti bukeessine sanii amma sa'a tokko turreetiin jira. Amma diriirsuuf hin deema anuma faana tura. Daakuu jala firfirsitanii jechuudha bakka lixii kanatti diriirsitanii. Maaliif akka inni ittiin qabanneef daakuu jala firfirsitan jechuudha. Haala kanaan lixii sana immoo hunduma isaa asirra keettanii jechuudha hordoftoota Jamiilaa. Bifa kanaan diriirsitan jechuudha. Caafii isaallee wal qixxeessitanii shuufii baay'ee lasassi jedha laalaa jechuudha. Baay'ee lasassi jedha. Yeroo nyaattanis hedduu mi'aayaa akkasinitti rabdii qaba. Komentii jalatti yaada keessan nu barreessuu hin dagatinaa. Bifa kanaan jechuudha diriirsitanii hunda isaatu. Yeroo tokko diriirsa jechuudhaan daakusanii kan mijiqesan lixiisan yeroo tokko diriirsa jechuudha akkuma jirutti. Waan itti murtan kan biizaa muranillee jira. Anamma burcuqqoodhuma wayii fayyadamee manuma kana keessa bifa kanaan murtanii jechuudha. Kunoo haala kanaanii xiqqeessitanii murtanii jechuudha. Kun amma bifa kanaan burcuqqooma kanaan gadi qabee muree jechuudha. Eega diriirsee ka'ee isinis tarii waan biizaadhaan muran qabaachuun mala itti muruu dandeettanii ana mana biratti argamu waan burcuqqoodhuma fayyadamee jechuudha. Kana fakkaata. Haaluma kanaan murtanii waliin geettanii hunda isaatu. Maashaallah hedduu namatti tola. Kunoo kana fakkaata hunda isaatu iyyuu mummuree ka'eetiin jira. Kan asirraa baaftasanillee irra deebitanii diriirsitanii jechuudha. Israafan godhinaa hin darbinaa. Wajjuma diriirsitanii deebitanii diriirsitanii jechuudha. Diriirsitanii kan asirraa bahisanis hin darbinaa jechuudha midhaanii. Haala kana hunda isaatu diriirsitanii bittillee biyya keenyaa fakkaata. Maashaallah maseenii har'a guuree xiqqoo tursiisennaan kun akkana jira. Hedduu takka namatti tola jechuudha. Amma soosii sanitti diba jechuudha. Ni beektanii soosii biizaa akka itti dibamu isatti diba. Haala kanaan jechuudha. Haaluma kanaan hunda isaatu itti xumurtan jechuudha obboleeyyan kiyya. Maashaallah bifa kanaan diriirsee ka'ee qaaraa qorraa irra guura jechuudha.
filfil ruumiidha jechuudha qaaraa qorraa. Kun akkuma argitan filfil ruumii, basalaa, shunkurtii jechuudha. Hundayyuu irra guuree ka'ee amma achi ka'ee zayituuna jechuudha. Haaluma kanaa zayituuna irratti guura jechuudha. Ini ammoo jala isaa zayitii irra dibaa kaa'atii daakuu irra firfirsaa jechuudha. Yoo sanii ittiin qabatu jechuudha seeniitti. Maashaallah kunoo kana fakkaataa bifa kanaa itti xumureetiin hin jira. Hedduu takka namatti tola. Biizaa yeroo dalaganii erga kana kudaara kana irra guuree ka'ee furunii galchee eegasanii furunii gad deebisee furun keessaa fuudhee jibna mozzarellaa gubbaatti naqa malee awwaluma osoo inni bilchaatiin itti naqu jechuudha. Kunoo seeniyaa lama dalagee seeniyaa tokkicha basalaan tokkicha ammootu shunkurta kana ijoolleen xiqqoon waan hin jaalanneefi seeniyaa achaanu sun shunkurtii hin qabu. Kun ammoo shunkurtii qabaachuudha. Seeniyaa lama dalagee kun shunkurtii hin qabu jechuudha. Ijoolleen xiqqoon shunkurtii dhiisii kudaara kana iyyuu hin jaallatan jechuudha ijoolleen arabaa. Kanaafi kana fakkaataa maashaallah haala kanaan qopheessee isinis akka kana qopheessitan abdii isinirraa qaba. Egaa kaama furunii galchuutu naaf jechuudha. Furunii keessa galchee erga inni furunii keessatti xiqqoo isii bilchaatee ka'ee achi ka'ee jibna mozzarellaatti naqaa jechuudha. Anuma faana turaa nama wajji ilaala. Amma furunii galchaa jira. Xiqqoo isii jedhee furunii keessaa baasee jibna mozzarellaatti godhaa jechuudha. Furunii darajaa furunii 180 150 akka ho'a furunii isin bira argamu saniin jechuudha. Kun amma furunii keessaa baasaa jira jechuudha. Eeganni xiqqoo isii bilchaate maaliifi gizee awwala sun osoo akkuma diriirsee ka'een akkuma wanta hunda irra daraddareen jibna mozzarellaa yoo itti naqee jibna mozzarellaa sun achirratti bakka injiraa miti hin gurraachataa hin beesisu jechuudha. Xaamiin isaatis booda hin mul'atu jechuudha. Kanaafuu amma jibna mozzarellaa kun yeroo kanatti naqaatiin hin jira. Isinis akka kanatti daladdan naaf himaa warroonni jaallattan warri biizaa jaallattan koomentii jalatti biizaan jaalanna jedhaatii barreessaa. Hanqinna jiru ammoo koomentii jalatti qeeqa qabda yoo jiraate nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haala kanaan jibna mozzarellaatti irratti boostanii jechuudha. Maashaallah kunoo kana fakkaataa eegasanii gara furunaa deebistanii jechuudha. Maaliifi xiqqoosii jibnaa kun akka irra baquuf furunitti deebistanii jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Kana fakkaataa hedduu nama hawwataa akkasinitti tolu abdii qaba. Bifa kanaan kunoo bilchaate furunii keessa baay'ee jira. Amma immoo akkamitti akka dhiyeessu nama wajjin ilaala. Kunoo bifa kanaan qopheeffannee nuu isinis akka kana qopheeffattan abdii isinirraa qaba. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Hordoftoonni Jamiilaa asumaan nagaan naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaatti. ergama haakiruu zamaani nuura ufii itti kenne erge rabbiin qur'aanaani hunda caalaa ergama haakiruu zamaani